jiru kamiitu sagalee waaqayyoo ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee dubbisnee kadhanneetu sagalee waaqayyoo waliin qooddanna. Kasjira dubbiin waaqayyoo dubbisaa. Kanaa achi gooftaatti humna isaa saangoo qabeessattis jabaadhaa. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatan wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessas biyya lafaasa dukkana keessa jiru kana seerratan macha hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiranii wajjin wallaansoo wal qabu. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitaniitti qabu mi'a gooftummaa hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan waaqayyoo fudhadhaa. Lakkoofsa 14. Egaa akka nama sabbata hidhatutti dhugaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaanis akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabbadhaa. Akka nama kophee kaawwatuttis wangeela nagaa fudhadhaatii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya hamaa sanaa warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee waaqayyoos akka beellaatti, hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Lakkoofsa 18. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuu afaan saaqqadhu dubbiin akkanaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Akka dubbachuun anaaf ta'utti ija jabinaan akkan dubbadhuuf anaaf kadhadhaa. Ani funyoo sibiilaatiin lafa hidhametti iyyuu wangeela isaa lallabuudhaaf Kiristoosiif afaan ta'ee ergameera. Waaqayyoo galannaa ta'u caaffata qulqullaa'aa egaa gara Efesoon ergamaan qulqulluu Phaawulos barreesse boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee 20tti isa jiru haasofne. Yeroo adda addaa keessatti barattoonnis waan jirtaniif akka waldaattis waldaa keessattis erga Efesoon yeroo baay'ee qo'annaafis barumsaafis wanta yeroo hundaa jalqaba irratti darbu keessaa inni tokko ergoolii Phaawulos barreesse keessaa ergaa Efesoon kannaa. Kanaafuu yeroo baay'ee dubbistaniitti jedhee yaada. Keessumaatti immoo Evangelical Society keenyi caaffata qulqullaa keessaa bakka dubbise kana baay'ee beeka, baay'ee itti fayyadamas jedhee yaada. Kanaafuu har'a waaqayyoon barsiisa jedhee yaada. Deebii namoonni barreessanii jiraatanii barreessuuf akkasiniif mijatutti yaada kana naa ibsa jedhee kanan qabadhe akka mata dureetti loltoota amantii wanta jedhu wayinum ደግሞ yookiin the man of war nama lolaa ta'e nama waraana domineen godhu jechuudha. Bakka loltoota amantii jedhaati barreeffadhaati wanta tokko yeroo qabutti nanaasaa jechuudha. Naa ergaa Efesoon yeroo kaasnu ergaa Efesoonii ergamaan qulqulluu Phaawulos akka inni barreesse baay'ee ifaadha. Shakkii hin qabnu. Abbootiin waldaa kiristaanaas kana irratti baay'ee shakkii hin qabanii amanamaadha. Haa ta'uyyuu malee yeroo itti barreeffame irratti garuu wanti murtaa'ee guyyaa kana wanti jedhamu jiru. Garuu qabachuus akkasiniif ta'utti bara 60 hanga 62tti eedii erga Kiristoos Yesuus Kiristoos dhalatee booda bara 60 Kiristoos Yesuus erga du'ee waggaa 30 booda macaafa ergaa gara Efesoonitti barreeffame keessaa isa tokkodha.
Phaawulos yeroo kana barreessee mana hidhaa Room keessa ture. Hidhaa dhaabbiitti hidhamee waggaa 2 dhaabbii hidhamee ture keessatti ergaa kana barreessee ergaa haala mijataa keessatti akka ergaa Qorontos yeroo barreessee ergoota tokko yeroo barreessee haala mijataa dhugaa dubbachuuf Phaawulosiif haalli mijataa ture hin jiru. Haalli hundi maal rakkisaa ture hojii wangeelaa keessatti garuu mana hidhaa taa'ee naannaa waldaa kiristaanaa keessa taa'ee ergoolii barreesse keessaa kunuunsa tokko ta'ini ergaa mana hidhaa keessa taa'ee barreesse keessaa kunuunsa tokkodha. Kan inni barreesseef immoo yaada adda addaa kaasee hin barsiisannaa. Ergaa Efesoon yeroo dubbisuu jalqabdanii boqonnaa 1 kaasee hanga boqonnaa 3tti ni jiru. Ergaan Efesoonii waan inni dubbatu namoonni Oromoonni namoonni Kiristoos Yesuusitti amananii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoo maal godheefi wanta jedhu boqonnaa 1 kaasee hanga boqonnaa 3tti isa jiru yaada jabaa ta'e kaase. Boqonnaa 1 irratti amanaan tokko Kiristoos Yesuusiin amanuu isaarraa kan ka'e waan inni argate badhaadhummaa karaa Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenne jaallatamuu keenya filamuu keenya ilmaan ta'uu keenya dhiiga Kiristoos Yesuusiin bitamuu keenya hafuura qulqulluun chaappeeffamuu keenya wanta baay'ee kaaseetu kadhataan xumuraa. Boqonnaa 2 irrattis immoo isin warri Kiristoos Yesuus akkasiniif godhe kun dura maal turtanii amma immoo karaa Kiristoos maal taatanii Yihuudootaa fi Oromoota gidduu garaagarummaa ture kaaseetu Kiristoos Yesuus garuu dhiiga isaatiin warra fagoo turre sanaa warra abdii Israa'eliin ala turre sanaa warra Waaqayyoo akka uummata Israa'el abdii hin kennineefi sanaa Oromoota jedhamurraa kan ka'e warra dhaqnan qabanne jedhamu keenya irraa kan ka'e uummata Waaqayyoo warra ta'an irraa warra gargar baanii warra fagoo jirru sanaa Kiristoos Yesuus dhiiga isaa fannoo gubbaatti dhangalaasuu irraa kan ka'e gara tokkummaatti gara qaama tokko ta'uutti akka dhufne boqonnaa 2 irratti kana jabeessee hinaasaa. Boqonnaa 3 irratti immoo amantootaaf kadhannaa gorsaaf kadhannaa walii hin kaasa jechuudha. Boqonnaa 4 irratti ergaa namni Kiristoos Yesuusitti amanee akkas eebbifame erga ilmaan Waaqayyoo taatanii erga fayyitanii erga dhiiga Kiristoosiin bitamtanii erga immoo hafuura qulqulluun chaappeeffamtanii amma abdii jabaataa ta'e wangeela dhugaa kana dhageessanii itti amantanii erga fayyina dhugaa ta'e kana fayyina karaa Kiristoosiin nama bira ga'u kana erga argattanii erga fayyitanii erga Waaqayyoo fagoo turtanii ammas hin fayyise ilmaan isaa si godhatanii ilmaan isaa nu godhate erga immoo du'oota turtanii erga jireenya isiniif kenne karaa ayyaana isaa amantiidhaan erga fayyifamtanii wanta itti of jajjan tokkollee karaa hin qabneetti Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus erga isin fayyise amma immoo waamicha kanaan akka deddeebitaniif immoo isiniin gorsa jedhee barsiisa boqonnaa 4 irratti waamicha kanaan akka isin deddeebitaniif jedhee boqonnaa 4 kaasa. Boqonnaa 5 irratti immoo amantoonni biyya lafaa keessatti amantoonni namoota namanni fuulduratti amantoonni sochii isaanii irraa borii keessatti akkamitti deddeebi'an ijoollee ifaatii isin jedheetu wanta jabaa ta'e kaasa. Boqonnaa 6 Isamma dubbisne kana irratti irra keessa irratti ijoolleen maatii isaanii wajjin akkamitti ta'uu qabu maatiin ijoollee wajjin akkama ta'anii akkasumas immoo gooftoniif garboolii gidduu yaa'umma asariina ሰራተኛ ነው እንጂ ጌታና ባሪያ የለምና እቹሪ ገርጌሳፊ nama gaggeeffamutu hojjetaaf gaggeessaatu jira malee garbaa fi gooftaan hin jiru. Yeroo sana garuu ture amantoonni mataan isaanii garboota yeroo waan qabanii fi egaa warri gooftaa taatanii warra isiniif garba ta'an obboloota keessan sanaa fi obboloota keessan akka ta'an yaadadhaa baay'ee itti ulfaatinaa jedha. Achi immoo isin warri garboota taataniif immoo obboleessa kootiin jettanii ulfina isaaf maluu dhowwinaa jedheetu akkamitti akka jiraatan gorse. Boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti maal jedhee kaasaa kana achi erga waan amma kana isinitti meera akkamitti jiraachuu akka qabdan isinitti meera karaa Kiristoos maal akka taatan isinitti meera Kiristoos Yesuusin amanuudhaan maal akka argattan isinitti meera eessa akka turtan amma eessa akka dhuftan isinitti meera akkamitti akka jiraachuu qabdan isinitti meera maal gochuu akka qabdan jireenya irraa borii keessanii fi Oromoota gidduutti Kiristaanota gidduutti akkamitti akka deddeebi'uun sinirra jiraatu isinitti meera. Egaa kana achi immoo amma immoo Kiristaana taanee yeroo jirru namoota foon qabeessa qofa obboloota kiristaanaa wajjin deddeebi'uu qofa otoo hin ta'in erga gaafa akka Kiristoositti taaneetii kaasee jireenya oppoosiit taanee mootummaa dukkanaa wajjin lola keessa akka jiru immoo inaasaa jechuudha. Kanaafuu egaa kana achi jedheetu gooftaatti humna isaa saangoo qabeessattis immoo jabaadha. Macaafti gooftaatti humna isaa saangoo qabeessatti jabaadha yeroo jiru Phaawulos maal jettu
አሜን ጅፍታ ምድሬ ኤየና ማዳ ዋይ መጋላ ኤፌሶን ስቢተ ከካሱን በርባሪ እርጋሳ ቆፋት እንድትይችላልና ቦቆናን ጃለ ኮሰጠኒ ጋሲ እንገለ ኮሰጥ ደማት ንጅሩ ጅሬኛ ኬኛ ከሰቲ ዋንተቲ ገደቢው ደንዴ ከንንታው ሞት ቢዬ ኤፌሶን ጀለምቱን ማለከቱት የሆኑስ ገለ ቆፋ ኢሰተው ባናኒ ሀራ ቦር በከኛ ጅሬኛ ክርስቲያኑ ማከኛ ከሰቲ አፉራ ማይሎን ለጀና ኢኒፈና አረስ ቦሪስ ኦዶ መቃን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋሙቲ አረስ ቦሪስ ኢባንጉን ባዬ ወረጋይቹ ገሩ ማሊ ፈከነታ ይጀኑ ጳውሎስ እርጋ ከነጋፈ በረሴ መጋላ ሰነኬሰ ዋንተ ቱሬ ላሌቱ በሪስ ማሊፊ መጋላ ወረካን ከሰቲ ባዬ ገዲ ፈከኛን ዋይ ሞርሚ ሰይጣና ወጅን ወልቀበቴ አከከናት ኦዶን ትበረስ እንጂ ጳውሎስ ማሊፍ ከነጀዴሮ ጀኑ ጳውሎስ ኤርጋሳ ሁሉ ማይሮ በረሱ ቢየሰነ ወጅኒፊ ነሞታች ከሰን ጀረን ወጅን ዋን ወልቀበቴ ኤርጋ ቆሮንቶስ ላልተኔ እናን ቢየሱኒ ባዬ ቢየ እጃው አንታቴ ወልዳሰነ ከሰ ዋንተ እጃ ባዬ ቢየ ከነ ከሰ ገሩ አንተ ባዬቱ ከነ ቆፋምቲ ዋንተ እጃ ገረስ ዋንተ ባዬ ውልፋታቴ እንጂ ነጋላኒ ከሶኒ ኤሲያ ማይነር በከጀደምቶ ይቹን በቃ ኤሲያ ሺ በከጀደምቶ ረቲ ብየ ጅርቱና ብየ ባዬ ቤከምቱ ደልደላን ባዬ ብየ ቤከምቴ ፈከኛፊ ብየ ኩነ የሰጀደ ቦዴም ሲንጋ ፈዳኒ ሲኒገለ ጀደ ያደ ሩም ቦዴ ሀሳው ይቹና መጋላን ሱኒ መጋላ ባዬ ደልደላፍ ባዬ ሚጀታታቴ ባዬ ነምኒ ባዬ ደቄ ከሰ ቡፈቴ ደርቦ አመ መጋላን ፍንፍኔ መጋላ ጊዱ ጅርቱ ለብየ ከኛ ኢትዮጵያ መጋላ ከሲ ኮንተይኒ መጋላ ገላና ጥዮር ጅርቱ ገላኒ ሸቀጥኒ ብየ ከብራቲ ሩፉ ቡኬ ቡኤ ገረገማት ከንደርቡ እነቺስ ሩፉ ቡኬ ሩፌ ገረገማት ከንደርቡ መጋላ ባዬ ነገርኒ ጉዳር ቱሬዳ ነገደ ቆፋቶን ተይንሞ አመንታ አዳዳ አዳዳ ኢቲን ቡልማታ ሴረ ደዳ ማቲ ደዳ ነሞኒ ቀበኒ ሂንፉ ነገዳ ፊንፉ ኢቲን ቡልማታ ፊንፉ ጅሬኛ ሳኒ ገንደመቹ ጀች በየሰነኑ ከነ ቆፋቶን ተይኒ መጋላ ኤፌሶን ኬሳ አዱኛ ኬሳ መጋላን ዳወናፍ ባዬ በርባደሙ ኬሳ መጋላ ኤፌሶን መጋላ ተቆ ማሊፍ ጀናኒ መን ቁልቁልማ አርጤምስ ጀደምቱ ዋቆሊን ቶልፈማ አርጤምስ ዋቆሊን ቶልፈማ አፍሮዲተስ ከንጀዳመኒ ባዬ ቱረን አቺ ኬሳ ባዬ ከንቤከምቱ መጋላን ቁልቁል መን ቁልቁልማ ይቹ መን ዋቆሊ ቶልፈማ ኢሳን መን ቁልቁልማ ጀደኒ ከንሳን ዋመኒ መኒ ዋቄፈና መኒ ሰገዳ ባዬ በሬዳቴ አርቲስቲክቲ ጉዳዳን ከኖጀተሜ መኒ ቁልቁልማ ጀደኒ ከንሳን ዋመኒ መኒ ሰገዳ ከነርጤምስ ብየሰነ ኬስ ጀረቹ አዱኛ ኬሳ ነሞኒ ፈከያፈማ ነሞኒ አሲ ጀጎል ከነላሩን ፉሚቲ አዱኛ ኬሳ ገሩ ኦዶ ባዬ ፊለተማፍ በሬዳ ጀደመን ቶርበን ሰነ ኬሳ ኤፌሶኒ ይገሽቶቆ ማሊፍ ጀናን መጋላ ሰነ ኬሰቲ ዋቆሊ ቶልፈማ ባዬቱ ጅራ ኢሳን ኬሳ ዋቆሊ ቶልፈምቱ አርጤምስ ጀደምቱ ባዬ ነሞኒ ከንሼፍ ሰገደኒፊ ባዬ ነሞኒ ከኒ እስቲ ሪፈታኒፊ መኒ ሰገዳ ተቆጥሪ መኒ ሰገዳ ባዬ ቤከማት ይቹ መጋላ ኤፌሶን ኬሰቲ መነ ሰገዳ ቆፋቱ ጅራቶን ተይኒ መኒ ሰገዳ ሱኒ መነ ሰገዳ ከነ ኬሰቲ ነመን ጠቀኒ ዋቄሰን ኬሳ አከነ ገዳት ዋን በረሜ ኬሳ ባዬ ተቆ ነሞኒ አርት ሲዳ አርጤምስ ፎቶሼ ሲዳ አርጤምስ ፎቶሳ ሰቃማን ሰሱቄራን ሆጀተሜ ሰና ነሞኒ ዱፈኒቱ ኢሼ ጃለቹፊ ዋቆሊ ኬኛ ነጀገኒ በርባዱ ሳኒራ ከንኬ ዋቆሊ ቶልፈማሰነ ቢተተኒ ገረመነ ሳኒ ሁንዱምቱ ዋቆሊ ቶልፈማሰነ ቢተተኒ ገረመነ ሳኒ ትገሩ መነሳኒ ካወቱ መጋላ ኤፌሶን ኬሳ ሆጄን ገሞታ በቆና ቁረቶር ባፉ ቆና ቁረ ሰገልራ ረኪኒ ጉዳን ንኬሶኒ ጳውሎስ ዱቢ ሰገሌ ዋቀዮ ሁምና ለለቡ ጀልቀቤናኒ ቢየሰነ ኬሰቲ ጀነ መጫፍቲ ሰገሌን ዋቀዮ ቢታ ሞቻ ዲኒጀ አከጀምቲ ሰገሌን ዋቀዮ ቢታ ሞቻ ዲኒጀ አቸው ነሞኒ ባዬ አመንታ ይሁዲ ኬሳስ ዋቆሊ ቶልፈማ ከዋቄሰ ሁንዱም ዲሳኒ ዱፈኑ ይቱጀ መጫፈት ይባራ ሳኒ ማልጎደሪጀ ንንጉበኒጀ ባዬ ዳጀ አይቲ በአማርኛው ወደ 50 ሺህ ምናምን ነው የሚለው እቹ ባዬ ሳፊደኒ ንጉበኒጀ
mana qulqullummaa arxeemsiif inni waaqolii tolfamaa hojjetuu jedhe hin dhaaree jedhe. Qarshii gatii wanti inni argatu suni irraa cinnaan irraa dhabamnaanii baay'ee dhaaree isaan irrattis namoota kakaasee jedhe. Waaqolii tolfamaa keenya ishee baay'ee sodaatamtu mootummaan biyya Efesoon mootummaa Roomaa impaayera Roomaa jala jirti. Mootummaa Roomaa jala baay'ee waaqolii baay'eetu jira. Mootiin isaanii Qeesaar mataan isaa waaqadha, gooftaadha. Waaqolii tolfamaa biyya sana keessa jiran baay'eedha. Isaan keessaa Diyaanaa kan jedhamtu kun baay'ee waaqeffamti. Ishee waaqessuuf wanti isaan godhaman tokko keessaa kitaabota baay'ee maajikaal ta'an, kitaabota baay'ee asmaatii, hafuurota hamoo attract gochuu baay'ee mana amantaa sana keessatti waan qabatanii ni jalqaba. Mana amantaa sana keessaa fakkeenyaaf ammoo yeroo as dhufnu Waaqayyoon hafuura qulqulluun hin barbaadannaa hin kadhannaa waan argee miti kanan goona miti. Isaanis yeroo dhaqanii hafuura hamaa attract gochuun sirna waaqeffannaa keessaa tokkodha. Sirna waaqeffannaa keessaa ni lammaffaan immoo mana qulqullummaa sana keessa dhaqanii ejja hojjechuudha. Ijoolleen shamarran baay'ee ejjitoonni baay'ee achi keessa jiru. Namoonni baay'ee dhaqaniitu mana sana keessatti ejju. Maal gochuudha? Waaqayyoon waaqolii tolfamaa sana waaqessaa jiru jechuudha. Akkaataatti isaan waaqessan keessaa maaliifidhaan isaan ejjan dhaqanii mana qulqullummaa sana keessatti waaqni tolfamaa ishee waaqeffamtu suni waaqa የፍሬያማነት akka fruitful taanu nu gooti badhaadhummaatti nu geessiti nu baay'isti fertility idol jedhamteetu waamamte jechuudha. Kanaafuu haala waaqeffannaa namoonni magaalaa Efesoon keessaa gara gooftaatti dhufanii gaafa waaqa isaanii waaqessanii warra ejjaan waaqessanii gaafa waaqa isaanii arkeekti godhanii warra waaqolii hafuurota hamaa attract gochuutiin maajikii hojjechuutiin mana hamma unii as biyya kana keessa Waaqayyoon waaqessuun akka biyyaatti baay'ee waan baramaa turee fi duraa kaasee mana qaalluu dhaquun baay'ee ishee miidhamti. Namoota qophaa'atanii mana ejjaa dhaquun achi akkasumatti bakka waaqeffannaan ta'uu kan raawwatu kanaan. Macaafota baay'ee maajikaal ta'antu jiru. Jechuun maajik midina Oromoo xibaara jedhama mooramoo xibaara jedhama natti fakkaatana. Bakka macaafonni kun baay'ee kana qofa miti. Biyya sana keessa magaalaa Efesoon keessa namoonni baay'ee deddeebi'uu isaanii irraa kan ka'e magaalaa sana keessatti waaqolii tolfamaa isaaniif ganii dhufu. Fakkeenyaaf amma Itoophiyaa hinda astamaariዎች ሲመጡ barsiisonni hindi yeroo dhufanii waaqolii tolfamaa isaaniif ganii dhufu. Lord jedhu malee baay'ee ላይ አንጀደለ ይችላል እኔ ጣዖት አለኝ አይደለም አምላክ አለኝ ነው የሚሉት። ይሄኛው ከነሱ ፍረጡ ወርዱ እንዲ waaqolii tolfamaa baay'eetu dhufa. Maaliif biyya nagadaati magaalaan sun. Kana qofaatu hin ta'in tiyaatiroonni hojjetaman jiru. Tiyaatiroota hojjetaman keessaa magaalaa sana keessatti seenaa waaqolii tolfamaa isaanii. Isti tiyaatira beeku ገብተው ምናቃል tiyaatirii namni ilaalee beeku yookiin immoo fiilmii ilaaltanii beektu jedhee yaadannaa tiyaatira si'oon leelaa nuna. Tiyaatirii aartii jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirra baanii diraamaan hojjetu miti. Baay'ee akka kwaas meedaa kanaa kan ta'e namoonni naanna'anii kan ta'anii ilaalanii sinimaatik kan ta'e namoonni seenaa waaqolii tolfamaa isaanii akti godhu jechuudha. Jechuun akka stoorii teelingiitiin itti himu jechuudha. Hunda barsu jechuudha. Baay'ee seenaan irra deddeebi'amee dubbatamuu fi keessaa immoo seenaa waaqolii tolfamaa waaqolii tolfamtuu ishee dubaraa kana ishee arxeemsi jedhamtu kana. Zeus mataan isaa biyya sana seenaa baay'ee beekamaa. Ammarree fiilmiin hojjetamaa fi ammarree biyya Ameerikaa keessatti. Inni immoo waaqa baay'ee guddaa sodaatamaa jiru. Afroodiitas kan jedhamu jira akkuma kana. Tiyaatira hojjetan keessaa tokko fiilmii waaqolii tolfamaa isaanii hojjetu. Seenaa waaqolii tolfamaa isaanii akti godhu. Magaalaa sana keessaa magaalaan barame hafuurota hamoota wajjinii walitti dhufeenya gochuudha. Magaalaa sana keessaa wanti baay'ee barame namoonni magaalaa sana keessaa gara gooftaatti dhufanii akka keenyaa qaamaa turanii dhufanii haala hamaa keessaa dhufaniitu miti. Inni isaan dhufanii waaqolii tolfamaa waaqessuurra kan darbe hafuurota hamoota wajjin walitti dhufeenya gochuu.
qunnamtii saalaa baay'ee isa waaqayyo eeggameerraan ala kan ta'e gochuu. Hafuurri hamaa isaan keessa galee hafuurri hamaa isaan oofee isaan gaggeessee waan godhaniif baay'ee ciigaamaa waanta ta'e baay'ee godhu. Garuu akka sirriin isaaniitti lakkaa'amu. Fakkeenyaaf Phaawulos Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti maal jedha? Saddeet irratti. Hafuuraan guutamaa malee maal hin godhinaa jedha. Dhugaatiidhaan maal hin ta'inaa. Maaliif akkana jedha Phaawulos? Mana qulqullummaa sana keessatti waaqeffaa jechuun baay'ee over worship amma mbooyee waaqeffatee amma wanta asirratti garuu jechuudha. Isaan bukkeetti namni machaa'ee butute isatu baay'ee waaqesse jechuudha. Nama machaa'ee baay'ee bututee of gate nama daadhii wayiniitiin qaama isaa kontrool gochuu dadhabe sanatu waaqolii tolfamaa sana baay'ee waaqesse. Isin garuu maal hin ta'inaa jedha Phaawulos. Gowwootiin ta'in. Hafuuraan guutaman. Maaliif isaan maaliin guutamu? Daadhii wayiniitiin guutamanii waaqessu. Zamanuun waajuu biloo jechuun namoota kolfisiisuun wanti aartiin kun komeediin kun baay'ee jira ture yeroo sana. Aartonni baay'ee jiru. Skraapchariin hojjetu, kiraaftiisiin hojjetu, aarkitekchiraal wanta ta'een hojjetu, wanta waaqolii tolfamaa isaanii baay'ee mul'isu sanan hojjetu. Namoonni waaqolii tolfamaan sun akka baay'ee isaanitti dhiyoo jiran akka isaanitti fakkaatu amma akka maaramii dhiyoo keenya jirti jechuuf akka fakkii hojjetan madaala dhiyoo keenya jechuuf akka fakkii tokko hojjetamu. Akkuma kanaa amma barteen kun bartee achi dhufeedha. Asii dhufee miti amma Itoophiyaa keessatti wanta uumame miti. Achiiti mootota Itoophiyaa tokko Room yeroo deemanii fidanii booddee immoo yaa uqqannaa saxxanoo waan innaa jechuun beekamtii kennine jechuudha. Innaa magaalaa sana keessaa abdiin magaalaa sana keessaa dhufe jechuun abdiin baay'ee nama ejjabee godha. Abdiin baay'ee hafuurota hamaa wajjin baay'ee nama walitti dhufeenya qabudha. Baay'ee dadhabaa ta'e waaqolii tolfamaa warra waaqessan bukkeen dhaqaa meebii machaa'eetu waaqessa ta'uu danda'a. Magaalaa sana keessa barteen jiru bartee baay'ee ulfaataa ta'e. Filoosofoonni jiru. Bartee baay'ee hamaa Phaawulos wanta kaasuu qaba ammas keessa waa'ee filoosofiis. Filoosofiin hamaa baay'ee ta'e tokko jira. Fakkeenyaaf filoosofiin hamaa baay'ee achi keessaa baay'ee kan na dinqisiise namni beekumsa argachuun of fayyisuu danda'a. Phaawulos maal jedha? Isin karaa amantii ayyaanaan fayyitaniitu jedha. Maaliif isaan maal jedhanii amanu? Efesoon boqonnaa 2 irratti isin karaa amantii ayyaana waaqayyoo maal taataniitu? Maaliif isaanii namni gahaadhaa beekumsa baay'eedhaan fayyuu danda'a jedhu. Phaawulos lakkii akkas miti isin du'oota turtanii waaqayyo karaa Kiristoos hin fayyisee ayyaanaan karaa amantii fayyitanii jedhaani. Maaliif barumsi biyya sana keessa jiru barumsa karaa amantii Kiristoositti amantanii fayyitan jedhu namni beeku baay'eedhaanii ogummaaf beekumsa addaadhaan gara fayyinaatti dhufaa jiru. Kanaaf Phaawulos rukute jechuudha. Phaawulos ergaanii barreesse baay'inaanii difeensi gochuuf barreesse jechuudha. Kan biraa immoo maaltu jira isinitti fakkaata? Filosoofii jiru keessaa epikurizim kan jedhamu meestikaal Phaawulos isa wanta biyya lafaa kana buufachuu inni addunyaan ifaa nurraa fagoodha isa bira dhaquu dandeenyu miti. Addunyaan inni ifaa qulqulluudha. Addunyaan inni kun maali? Xuraadha. Addunyaan kun isa geen gochuu dandeenyu isa keessatti deddeebi'uu dandeenyudha. Ina lakki waaqayyo duraan durseetu jedha. Waaqayyo inni karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii karaa furaa maal nu godhee jedha. Nu eebbise. Eebbi keenya kun hundumti isaa iyyuu ndoomachiidha jedha. Maaliif isaan asidhaa jedha. Biyya sana keessatti Phaawulos difeensa yeroo godhu namoonni kun namoota cam jedhanii akka keenyaan safara keessa deddeebi'anidha. Namoota baay'ee haala gaarii hin taane keessa biyya gaarii hin taane keessa turanidha. Beebii xinnoo ifaas ni godheera jedhee yaadanna. Baay'ee akkasiin qabatan hin barbaadu waan hin barbaadu magaalaa sana keessatti baay'ee konnekshinii hafuurota hamoo wajjin qaban namoonni laayif istaayilii isaanii. Macaafis dhimma isaattuu waaqoliin Oromootaa maalidha jedhu? waaqoliin Oromootaa maalidha jedhama jaaf? የአሕዛብ አማልክት ምንድናቸው ይላል መጽሐፍ? አጋንንት ናቸው አይደለም? አፉሮታ ሞላ ይላል መጽሐፍ።
iddoo kanammoo bakka seriyousii mala. Kanaafuu ergamaan qulqulluu Phaawulosi namoota biyya kana keessa jiran, namoota haala kana keessa deddeebi'an, namoota jireenyi isaanii hafuurri magaalaa seexanni teessoo isaa godhatee, magaalaa namoonni waaqolii tolfamaaf haala ciggaamaa ta'e ቅጥያጣ ደስታ ቅጥያጣ ፈንጠዝያ የሚባላል እቹኒ ሀመ ባየ ቃመሳኒ ገጠኒ ዋቆሪ ቶልፈማ ጉዱት ራፈመኒ ኦሮሚያ እንደሆነ ማጋፈት እንደዚህ እቹኒ መነ ቃሉ ምናምን አማን ፊልም ይረት ይላላ መነ ቃሉ ይሮዳ ጀርቢቲ ከስ ሰፈገኒ ፌቹ ጀርቢቲ በቃ ነማ አከሲቲ ወርሺፕ ጎድ ነሞታ ኮኔክሽን የከሲ ቀበለ ሰገሌ ባለኝ ሰሙ ገሩ ጀዳምጫ ቢየሰነ ኬስ ቢታ ሞቻ ደሚል ባይ ሞቻ ደሚል ገሩ ያው ጳውሎስ ሼከነ ቲያዳ ጀኔ ፍሬ ቲያዱ ዲሰነት ፈካታ ቦዴ በደሪ ፈሪ ከናፉ ቲያናምስ ከናፉ አረ ከናፈና ሎልቶታ ምን ቲያታሙ ዳም ዋነስ ንጆ ሎል አመ ቢይ ኩኒ አኒ ቢየ ኤፌሶን ጀተኛ ከነረጌሰኒ በርባድ በቃ ኩኖ ሀረብ ከሌሳ ያሚ ቱሬም ባያ ያነ ባይ ጭጋማ ግሪበሮች ኡፈተኒ ደመን መለ ገለገለ ኩላዲ እዲ አሲን ላልዲች እጆኒ ባየ ዋንተ ባየ ጡሪቴ ዱት ወጀታ የሮፍላ ወለላሉ ደስ ጀመረ ያሚ ሳሲ እና ቢይከኝ ኩኒ ቢየነሞኒ አማሃረር ቢይሲን ከሰ ጅርታኒ ቢየነሞኒ ባየ ወፈሊላሉ በርባንና ነሞተ ደዳቱ ዱፋ ዶን ግዲ ባየ ጅሩዳ ዶ ይላል ቸመንቲ ባየ ዶሚኔት ጎሬዳ አስ ዋንቲ መከነ ከሰኮ ቁምቢኩ ገረሰ ዴተ ሚጃ አካባቢ ትጀራ ነሞኒ ወካሚ ቀባው ዋለ ምን እኮ ነገር ሳኒፋጅራ ቢየፎ ኮሚቴ አስኩኖስ አረር ከነ ከሰቹ ቢየፋ ቢኒሰፋ ቀለኒ ለፈቴ ሰፋ ዋለ ይላል አዶሞ በርግጥ አዶ ዋነ ዳንቃ አዶሞ ቢይለፋ አሜሪካንስ ቢይለፋ ዳኩንስ ቢይለፋ ዳኩን ቢይለፋ ገሩ ባየ ዶሚኔት ጎዴር ገሩ ነሞኒ ባየ ኢንተራክሽን ይቀው ዋቆሪ ቶልፈማ ሳኒፍ ቆፋ ጆሌ ሳኒ ሰንሰለታኒ ቀኒ መነኬሰ ነሞኒ ካንጂ ብየ ባየ ሰይጣን ይረጥ ዶሚኔት ጎኔ ረጅራ አኒ አንድ ሰው ምን አለ መሰላችሁ አመንቶ ተወረደ ሳባፊ አመንቶ ተወረደ ዋቀኝ ወርጭ ተላው ኡኒው ደደሚ ኢሳኑ ደደሚ ወልቂ ታሚና ጀኔና እና የቹ ማሪንጀ ኤኒ ቻሌንጅ ነች ጅሩ ገርገሪ አይክሳትና ጳውሎስ ቦቆና ጃለ ኮፍሳ ቁደንረቲ ኤጋ ከናች ጀሌቱ ጎፍታቲ ሁምነሳ ሳንጎ ቀበሰቲስ ማልታ ጀሌ ጀባ አማጀ ዋዬ ፉሮት ሐማ ዋዬ ወንተ ስፒሪቹዋል ሪል ሚረጅሩ ነሞኒ ተቆጥቆ ዋዬ ፉራ ማረቲ ባየ ጊዜ ነሞኒ ታተንጅራና ይረት ሌዚን ተይና ሰይጣን ባየ ኦቨሪ ሶዳኑ ሰይጣን ባየ እንጅሩ ምናምንስ እንጅሩ አኩመ መጫፍ ልጀት ይላላ አኩመ መጫፍ ልጀት ሞሰስ ይመችስ ነው ካላላ ረከና ቀዋዘይቱ ኢሳ መጫፍ ልጀት ሆን ኦዶትን ከኒኑ ሰመጫፍ ልጀትስ ገድትንቡስ መጫፍኒ አከ ዶገኛ ቀበሉ ንትበረ ታናኒ በቃ ዶገኛ ቀበሉ ማለት አማ መጫፍቲ ጎፍታቲ ሁምነሳ ሳንጎ ቀበሰቲ ሲጀባዳ አሜን አማ ዋዬ ሎላ ፉራ ሄሮ ያደኒ ዋዬ ስፒሪቹዋል ሪል መታየከና ወበለተጎ ዋንቲ ቢየለፋ ቀረረቲ ታው ሁንዱምቶ ቃማ ፉራቲን እንደገረ ዋንቲ ከሚዩ ዋንተ ጋሪ ታናን ቃማ ይፋቲ ዋንተ ጋሪ ታናን ቃማ ዱከናቲን እንደገረ ሰይጣን ዱፌ ሲከሰ ቡሌ ሲንዋ ወጀቹ ባቱሬ ያደከ ከሰ ያዳማ ካይናን እንደገረቲ ዋንተ ቢየለፋ ቀረረ ይሮታ ውላሉ ሁንዱምቶ ዱባ አከኒ ተውፍ አከኒ ፊጣምቦፍ ዋንተ ገልጋው ወጃን ክርስቲያና ከጀነ ከስታቱ ካንጎዱ ባየ ወልጋ ክርስቲያና ከሰነ ሞን ጅራን ኦጉማ ነሞ ተቀበን ዋንታ አሪፍ እንደው መጫፍ ተሮዱበቱ ሲማለ ነገር ወላሎ ተተተንጆ ወረ ኦጉማን ቀሚቱ ተሪጀ ደደቦተ ዋኔጀ ይይ ዋኔጀ እንዴ አከስንቶሪው ምንድን
maalirree hundee maastarsii PhD qabaanneetu maal turree gowwoota turree. Miti Waaqayyo fuulduratti yeroo beeknu sin beeknu yeroo ilaallu sin beeknu. Waaqayyo fuulduratti an beekaa an baay'eedha beekuun anaaf obboleessa koo gidduutti malee anaaf Waaqayyo gidduutti miti. Miti Waaqayyo gidduutti anaaf Waaqayyo gidduutti hin beeknu bakka. Yeroo hundaanuu afaa yeroo hundaanuu guddachuu qaba. Maal jedha? Waa'ee addunyaa hafuuraa yeroo yaaddanii waa'ee lola hafuuraa toonaa seen dura maal gochuu akka qaban jireenya isaanii irratti gahee isaanii maal akka ta'e toonaa seen dura yaa obboloota koo maalaasaa Phaawulosi gooftaatti humna isaa saangoo qabeessattis jabaadhaa jedha. Waa'ee lola hafuuraa yeroo yaadnu dandeettii keenya irraa toon ta'ini humna saangoo qabeessaa isa Yesuus Kiristoosiin du'aa kaasee sanatti haa hirkanu. Maaliif jennaan Phaawulos ergaa warra Efesoon boqonnaa 1:17-23 maal jedha? Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa isaa jedha. Caalmiin akka beektaniif Waaqayyo hafuura ogummaa fi maal jedha? Hafuura ogummaa maal siif haa kennu jedha? Ayyaa qosin dubbisa boqonnaa tokko baafadhaan. Boqonnaa 1:18 kaasnee 16 kaasnee dubbisu. Akkas jedha dubbiin Waaqayyo. Macaafa warri qabanii sirriitti dhaggeeffadhaa. Waa'ee keessaniif Waaqayyoon galateeffachuu, kadhata koo keessattis isin yaadachuu hin dhiifne. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan ulfina hafuura ogeessota isin godhu Waaqayyoon beekuus isa isinitti mul'isu akka isiniif kennuuf nan kadhadha. Waamichi isaa abdii maalii akka of keessaa qabu, ulfinni warra Waaqayyoof qulqullaa'anii itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaan isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif banamuuf nan kadhadha. Kunis jedha warra amanneef dhaggeeffadhaa waan jedha. Kunis warra amanneef humni isaa safara malee guddaa akka ta'e, aangoon isaa inni jabaanis nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture jedha. Inni hojii aangoo isaa kanaan Kiristoos warra du'an keessaa kaasee jedha. Akkas jedhu Waaqayyo Kiristoos Yesuus du'a keessaa akka inni ka'u kan godhe isa Phaawulos boqonnaa 6:10 irratti haasa'u. Gooftaas humna isaa aangoo qabeessatti maal ta'a jedha? Jabaadhaa jedhaan. Jabaadhaa. Humni gooftaatti amantii Kiristoos irratti qabu jireenya karaa Kiristoos argannee fi humna isa karaa Kiristoos nuuf hojjetu Phaawulos maal jedha? Humna isaa aangoo qabeessa. Humni isaa aangoo qabeessa kun maali? Tuffee akkas jedha. Waaqa irrattis gara mirga ofii isaatti isa teessise. Gooftummaa aboo humna mootummaa jiru hundumaa bara kana bara dhufuttis waan maqaa maal jedha? Waan maqaa dha'uu danda'amu gararraa Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'ee Phaawulos isa boqonnaa 6:2 kaasee dubbisu aboo aangoolii hafuuraa taamoota iskeeppii isaanii kaasu sana Yesuus Kiristoos gaafa du'aa ka'ee foonsaa kanaatiin gaafa du'aa ka'ee aangoo kana hundumaa isa taasisee humna isaatti jabaadha. Amma akka ofitti hirkannu ofitti nu hirkisee jalqaba miti. Humna isa Kiristoos Yesuus du'aattiin ka'e sanatti hirkadha. Ameen. Amantoota asirratti na dhaggeeffadhaa obboloota koo. Waa'ee lola hafuuraa yeroo yaaddanii inni jalqabaa Kiristoos Yesuus isa inni itti du'aa ka'e humna isaa isa du'aattiin ka'ee fi isa mataa isaatti hirkachuu. Dandeettii keenya irraa jalqabnee jennaan inkwaan hafuurri hamaa namni xinnootiin shaamichaa tokko Phaawulos maal jedha? Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadha. Waa'ee lola hafuuraa yeroo yaadnu kun amantoonni inni jalqabaan yaaduu qabnu seexanni amantoota irratti aangoo fi aboonni qabu Kiristoos Yesuus du'ee du'aa ta'uu isaatiin cabina. Seexanni namoota Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhatan irratti aangoo sin qabu, aboos hin qabu.
Amin jibbe? Naasirrii dhagaa. Amma nama ani Kiristoositti amaneera jedhu irratti seexanni aboos angoos hin qabu. Garuu waan tokko qaba. Isa ilaallaarra jechuudha. Ishee makanaafidhaan amma waan amma kanaa godhaa jiru Phaawulos. Onni kan Kiristoos taaneerraa kan Kiristoos isa ta'e dhufee tuquu hin danda'u. እስቲ እንትን አይታችሁ የምታውቁት ነው። ምን አሸገሚ ሱቂ አሸገሚ ላልተኝ ተንቤት ሱቂ አገርተሪ ቤቱ እስቲ ረጌሰ ወልገር ጋር ባየ ጋሪ ወረቀተ ባየ ጥኖቱ ቆጥረት ለተፈማሚ ማሪፈተኒ ራሞች እስከ ማረክ ነቀብ ማለ ወረቀተ ተቆ ለመተይ ዲሬክተሪ ለተፈተኒ ማረክ ነቀብ ወረቃሰ ነው የሚከላለም ማታ መረጅ ይላል ሰይጣን ያከበርባል ከንኑ ጎኔ አናሚቲካ ከላለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ አፉረሳቲ ነቻፔስ አሜን ይገሳሰ ገቲ ጨቤሰሰን አሜን አከበርባዴ ነሞኒ አካ ቢጃማ ተከሳረ ራሱ ጅረበለ ዋቀዮም ቤክና ሞጅተ ይገለ ሰይጣን ባየ ከንሳለ ተጠበጡ አከበርባዴ ባኔ ገሌ ሮ ሃልኬ ሚጀት ነጋታኔ ባኔ ገኑ ሰይጣን በቃዋን አንተ ዋቀዩት ኤጌቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ተውከኛራ ከንከ እንደውም አቦረት ነው ከኛው አከበር ባዲ አከስንጎቹ ደንደው ያጂና አመንቶን እስኪ ሰክስኪ ያድርጋት ኩሪዘሮ አከስ እንጀሪና ኢባው ማከኛ ሰይጣን ዋንኒ ጎቹ ደንደው ተቆጅራ አይሰላል ይችላል ካዲሼ መሰናገሩ ጳውሎስ ባምባይ ይጎዳል ከናፉ ኤኙትል ከኔ ጀልቀም ነው ይችላል ጎፍታስቢ ሁምነሳሰከም ጳውሎስ ኢየሱስ ቢሻነረደ የሰንደገቲና ምናምን ጀደምት ኢየሱስ ዱአ ካሴ ረሰ ሁምነሳሰ ዱአ ካሴ ሰነ እንደገቲና ጀደምት ከይጀሪ በቃ ማንማንም ብራማን ጉሊንከ አንጀሪ ከያ ጎባ አንጀሪ አንተ ጎበስ ተነሰው አርለ ነው በቃ እንዱበቴ እንተ ገሩ መጫፍተክ ነሳስ አንጎ ቀቤስ ከነኝ ተየለ ነገሩ ጋፈዱ አከይ አሜን ጋፈኡን ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ምርገባ ሙካው ለመፋት ይጠለምሰ አሜን ቆፋሳ ከሚቲ ኑፍ ዱፌ ኑፍ ጠለቴ ኑፍ ጅራቴ ኑፍ ዱኤ ኑፍ ዱአቴ አከስሚቲ አሜ ኤኙ ፈች ጅራ ኤኙ ዱፋ ኤኙ ፋነ ጅራታ ኤኙ ፋነ ጅራቹ በርባዳ ወኑ ፋነ አኒሳም ፋነ ጅራቹ በርባዳ ጀኔ ከለቴ ኢየሱስ ክርስቶስ አዱፈኒ ኡልፊና ከሰቲ ዱራን ዱስቴና አፍከኒቲ ሰነከሳላ ለምን በርባዳ አሜን ሲን ባየ ኢሳቱ ጫላ በርባዳ አከዲ ፊጣን ባቴ ዴምቱ ኮሰቱ በርባዳ ሲገረስ ሆጂ ቀብደ ከናፊ አሜን አንዴ እንደዚህ አለማያ እዚህ ባለፈው ስጠይቅ ለምን ይበሰዲሉ ይባፍ ወይቱ ጩበመንዱ አመምዲ አይ ቲንክ 20 ዓመት አንሳው አካባቢ አረማያ ነበር የሚያጠቁት ሙሉ ሐረር አረማያ ተጮውቱሬና ወረጮ እንዲዛ የሚተቆጡ ሳቲ ባይ ገምበል ባይ ኦቨሪ ናንጀለ ወረጮ እንኪሳቱ ተሸነቲና አሞጂ ተጃጅላ ነንዳካ ወለጀሪ ዳቂ ወይ ባጋች ከረጎታት ለሚያቸው ማለና እጮኔ ተከተከ በቃ ነው ሳቲ ጌሎ ኦጂ ካቡታላ እንዴት ይችላል ሰበበን ፈካቱ ገመዴቱ ዳቂ ገሩ ይበቃ አካኮት እና ኦጂኑ አንጁ ከደመኔ ባይ ኡሪ ኤረተኒፋ ጆሊ ሆረተኒፋ ዋቀዩ ነማጎዳ ዋቀዩ አራራ ቀሚስ አያን ቀሚስ አንበርባዳ ከገመኔ ይጅራኑ ገሩ ጫልቤ ዶት ገመኔ ይላል ወጋ አርገቹን ቶንተይ ይሰቀበ ይሱ መላሳት ገመዱ እንም ወሪ ሰባዬ ወጡ ሲጀመር ነው ዋቀዩ ባይ ገመዱ ነው ለምን ነው ዋን ተቀቡት ዋን ተቆቆሩት ባይ ገመዱ እንጂ ዋቀዩ ወረ ቆርቆሮ ቀበሉ ሙሪ ከሳን ዲከኔ ከሳን ገረጡ ጋር ይኩት ፈልይ እና ለዲ ዋና ምን በደ ጋይሮ እንዳታው ይሱ ለንዳዋን ተይሽ አከብር ማድረግ ትወረዳ እና ማዲፊ ደመንካዱ በቻችሁ ጳውሎስ ይጥፉፌቱ ሐጡማ ሰይጣናቲ ሞርሞ ከደንደሰንቲ ሚአውላ ሰከን ዋቀይጎ ቀበጣ ጳውሎስ ዋይ ሎላ ፉራይሮ አሰው ጀልቅ ቢላከ ሰፈጣቲ ዳቃ ወራና ምናም ጀልቅ በዶ ከሰን ቀበጣ ከራ ክርስቶስ ኢየሱስ ዋንተ ቀብደኒ ዋንተ ታተን ረቃ በቃ ጀልቅ
Maaliif seexanni ishee tuqeennaan hin jirtan? Ishee tuqeennaan itti siin jalaa bu'aa jarkee walakkaa siin qofaa waaqee siin barbaada sitti fakkaata. Na baay'ee rakkisaadha waan ta'eef Phaawulos akkas jedha. Haxxummaa seexanaa. Roonfi tokko immoo gowwoomsaa seexanaa jedha. Seexanni aboon irratti qabu aangoon isaa hundumtuu haa cabuyyuu malee gowwoomsaan isaa garuu har'as Addis Kidaan ላይ ዲያብሎስ jedhamee barreeffame. Diiyaabiloos jechuun yaada darbatee kan nama keessa buusu jechuudha. Seexanni amantoota kan itti argachuu danda'u yaada isaanii qofa. Wanta biraan yaada darbatee nu keessa buusa nu diddiigama. Baay'ee wanta salphaa minaamin sitti fakkaatee ture miti. Baay'ee ulfaataa akka ta'e ilaalle yaada kan baay'ee akka ulfaataa ta'e. Maloonni seexanni jireenya amanaa gooluu jireenya amanaa miidhuu keessaa malli inni baay'ee jabaa ta'e deception gowwoomsuu. Seexanni jireenya keenya kan inni miidhuu ni jalqabaa nu gowwoomsuu. Dubbii Waaqayyoo akka mamnu nu godheetu nu gowwoomsa. Hewaanin irreessa jalqabaa kan inni argate kanaan. Inni jalqabaa namni mataan isaa inni itti kufee gowwoomsuun. Deception nu godha. Seexanni deceive nu godha. Deception nu irratti fida seexanni. Dubbii Waaqayyoo irratti amanannaa akka hin qabaannee fi deception nu keessa qaba. Nu gowwoomsa seexanni. Qonnaa lama lakkoofsa 15 irratti hanga 17tti waan inni ilaallu seexanni hewaaniin akka inni itti gowwoomsee ilaalla. Akkasumas Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 irratti seexanni hewaaniin gowwoomsee akka inni kuffisiin ilaalla. Maal jedheeni? Nyaadhu duudaa jedheeni? Nyaadhu duudaa jedheeni? Suma Waaqayyo sii jedheedha jedheeni? Isti baafanu boqonnaa lama lakkoofsa 15. Maybe boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jira yaadichi. Akkas jedha boqonnaa lama lakkoofsa 15. Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoodhaa ba'ee dansana kana akka tolchuuf akka eeguufis achi keessa sakaadha. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukkeetti iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa nyaata. Ija mukicha nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa garuu maal godhin? Nyaatiin. Gaafa isa irraa nyaatte garuu dhugumaan maal taata? Boqonnaa 3 lakkoofsa 1 maal jedha? Bineensa bakkee Waaqayyo gooftaan uume hundumaa keessaa boofti caalaa hattee ture. Innis dubartiidhaan dhuguma Waaqayyo ija mukkeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran hundumaarraa hin nyaatinaa isiniin jedhee. Dubartiinis immoo boofichaan nuyi ija mukkeetii iddoo dhaaba kana keessa jiran irraa nyaachuu hin dandeenya. Garuu muka isa iddoo dhaaba kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa. Isattis hin bu'inaa. Waaqayyo isatti hin bu'inaa jedheera? Jedheera moo? Jedheera isa dubbisa nyaatinaa qofa. Achi kanaa achi hin duutu jedheera jedheeniitu. Achi boofichis immoo deebisee dubartiidhaan hin duutan. Isin ija mukicharraa yoo nyaattanii ija keessantu banamaa hamaaf gaarii beekuudhaanis akka Waaqayyoo na wanta baay'ee sirrii saba qabu haasa'u. Miti? Hamaaf gaarii Yesuus Waaqayyo mataan isaa dubbanne maal beektuu jedheeni. Hamaaf gaarii beektuu jedheetu
amaaf gaarii isa beeksisu kanarraa hin nyaatina hin duutu seexanni ol dhufee ture. Positive ishee qofaatti agarsiisetu amaaf gaarii beektu malee hin duutanii. Hin duutanii. Hin duutuu sanni jedhee sanan isheen dagatte amaaf gaarii beekuudhaan akka Waaqayyoo taatu jechuudha. Barsii kan biraan finni, tiksii kan biraan akkasii kan biraan baafanni, isuma Waaqayyoo ittiin jedhe fayyadamee, isuma ittiin Waaqayyoo jedheenaan maal ishee godhe? Ishee goyoomse. Duras kan goyoome isheedhaa jedhee Phaawulos yeroo haasa'u Qorontos irratti. Seexanni ni jalqaba jireenya keenya kan ittiin goonu deception. Gowwoomsaa seexanni. Baay'ee nama gaarii, baay'ee nama jireenya gaarii qaban ta'uu danda'a. Seexanni garuu gowwoomsuuf taaktikii baay'ee fayyada. Inni lammaffaa yaa'u hadheessuudha. Hadheessaan keenya dhufeera. Seexanni amma isa kana gabaabsee naasaa mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 10 Zakkaariyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 jira. Garuu yaadi isaa akkasiniif baluuf hadheessuun jedhamu. Erga gaafa Kiristoos Yesuus mirga baanuuf dhaabateeti amma seexanni abbaatti nu hadheessuu hin danda'u. Inni jedhama. Maaliif abukaatoon inni amanamaa ta'ee eessa nuuf jira? Mirga maal nuuf godhaa jedha? Nuuf dubbataa jedha. Amma seexanni abdii fuudheetu Waaqayyo abdii waan inni godhe beekta agartee hin jedhu. Abdii ilaalimee hin jedhu. Maaliif amma mirgachi maal ta'eera? Dhaabamee achi kan naaf dhaabatu eenyuun naaf jira? Abukaatoo amanamaa. Isa abbaan garaa isaatti hin ga'e. Qajeelummaa isa abdiirraa eegamu qofaan isa Waaqayyoon ga'u isa qabatee mirgabbaa jiru. Seexanni maal godhare? Doosee isattiin baay'ee dadhabbii keenya filatee dhufeeru. Anaan na dubbisiise jechuudha. Amma eeggadda akkasii goonee, eeggadda akkasii goonee, innis hin beeku. Eeyyee sirriidhaa ittaas hirkaa bootee dhuguma kee jibbee. Amma akka ati dadhabduuf akka ati balleessitu beeku. Seexanni koo misirrii waamamuun hin barbaachisu. Ati mataan kee hin beeku. Kanaaf araara gaafa namni Waaqayyoo bukkee dhaqanii dadhabbii keenya beeknuun seexanni fidee dhufee yeroo nutti agarsiisu garuu faarseen dadhabbii keenya. Obboloota koo seexanni dadhabbii keessanii akkasiin Waaqayyoo irraa fagaatan jiru. Namoonni baay'ee yeroo dadhabanii gara hoolaa isa abbaatti isaan bututti fiigu toomtee hoolaa isa abbaatti isaan butuu irraa fagaatu. Isa nuuf dhaabbatutti fiignee dadhabbii keenya mul'ifannee ayyaanaaf araara Waaqayyoo fudhannee jireenya keenya irratti fufuurraa kan nu filannu Waaqayyoo maalnaan jedha amantoonni maalnaan jedhu anoo akkasidha. Of hadheessaa akka jiraannu godha. Seexanni ofitti nu hadheessa. Akkas taateetu akkas taata. Akkas taateetu waldaa deemta. Akkas taateetu kana goota. Atoon kadhattu. Atoo akkanadha. Eeggadda akkas hin taane amma Waaqayyo kanatoo haasa'e oolama gidduutti. Amma har'a konfiraansii akkamitti deemtaa? Abbaa mul'ataa amma raajiin sun itoo si kaasee oolu. Akkasumas hin jedhee beeku seexanni. Ani baay'ee waldaa dhiisee deemeera waan akkanaatiin jechuudha. Dhugaa deemee dhiise. Inni dhufu kanaan booddee Waaqayyo jedhee deemee. Bakka yeroo asirra dhaabbate Yesuus jechuu jalqabu anaan qofaa waan nanaan irratti fakkaate isan Waaqayyo na gargaaraa haala kana keessa jiru keessaa nan ba'a dadhabbii koo keessaa san jedhee deeme indoo Waaqayyo ana qofaa laala warra jedhee dhiisee deeme. Maaliifidha kun seexaa ofitti naadheessa atoo gaarii miti atoo akkanadha. Obboloota koo batalii namoonni as keessa jiru taanaan sirraa'een jireenya gaarii qabaadhee haala koo sirreeffadheen waldaa dhufa namoonni jettan akkas jechuun mataa koo sirreeffadhee mana mataa naqa jechuudha. Sini galeera waan sin jedhee sini galeera gaarii ta'e ጥሩ ta'e ካጥቤት አጠኝ እንደሚባለው ማለት ነውና በጣም obboloota koo itoo sirraa'uu danda'e Waaqayyo erga dhufni sirroofne qulqullummaan maalii gooftaatti qabamanii jiraachuu maalii qalbii jijjiirrachuu maalii obboleessa jaallachuu maalii dhiifama gochuu ayisatti barre asitti barre miti innaa asirraa fagaanneetu achitti barree dhufna amma namoonni baay'ee sirrooftanii gaafa kadhatatti jabaattee dhuftaas as gootu maaliif geessitoonni keenya maaliif jiru as obboloonni maaliif jiru? Waldaan kiristaanaa koo qaamadhaan
Harki koo of danda'ee qobaasaa miti. Miti qaama dhaamuun koo jabinni obboleessa koo anaaf jabinaan. Miti ree yeroo baay'ee kan seexanni nu hadheessa ofii. Akka waaqayyootti hin dhiyaanneef ati akkanadhaa siin jedhu. Booddees nan kaasaa waan ta'eef. Garuu sinii galee hadheessuu maal akka ta'e ofitti nu hadheessa. Negeetiivii waanta ta'e badiisa keenya qofaan nutti agarsiisa malee waaqayyo bukkee yeroo dhufnuma waaqayyo lakkatoon balleessine nuun hin jedhu. Balleessaa keenya sun nutti himaa humna balleessaa keenya keessaa itti baanu sun nu beeksisa waaqayyo. Malee akka seeraa atoo balleesseetta nuun jedhee nuun niisu. Humnachi keessatti butamnee baanus isuma bukkeetiin nuuf ta'a. Garuu sanarraa akka fagaannu nu godhasi. Baay'ee hin gowwoomina. Inni sadaffaa yoo tempteeshiniidha qormaatadha. Qormaanni baay'ee rakkisaadha. Qormaata jechuun jireenya irraa borii keenya keessatti waan baramee waan ta'eef baay'ee ibsuu hin barbaachisu. Yeroo qoramtanii dhabuuf argachuu dabalatee jechuudha. Qormaanni karaatti seexanii nu argatu. Fakkeenyaaf waaqayyoo gara fuulduraatti jireenya keenya sirreessaa, siin guddisaa, qabeenya siifan kenna, iddoo guddaa siin geessisaa, siin jedheennaani gaafa dhabdanii meerree waaqayyoo isinitti dubbatee siin jedha seexanii. Meerree intunaanoo akkas taatee jireenya ishee jijjiirameera, waaqayyoo inni dubbate ta'eefiira. Raajii sobduudha fakkaataa jettaa asitti buuftee. Indareen kamtuudha waldaa deddeebi'uu keetiin jetteetu dhaqxee maal fiddee. Maaliif qormaata kee wajjin wal bukeessi qabsiisaa. Manni keessa rakkinni jiraannaan abbaa manaa fi haadha manaa gidduun kaasaa tobboftaan si wajjin jiraatee meerree akkamitti wal loltu akkamitti abbaa manaan kee akka gwaddeenyaan kee immoo abbaa manaan ishee waan inni isheef godhu sitti himti immoo taanaan bakka seexanii immoo dhufu. Inni dhufa bakka sirriidhaa muka kun. Inni dhufaa bakka meerree abbaa manaan kee yoo kanadha too waaqayyoo si wajjin jiraatee too waaqayyoo akkas ta'eera ta'ee maal namni ni jedha eeyyee jettu sin immoo itti fuutanii dhuguma kee jettee jettu. Maaliif annaqa waldaa kadhattuun koo maal na fayyadee jettu bakka itti fuuftanii. Achi wallee hin haftu. Gaafa amantoota agartanii bakka dubbii sin hin jedhu. Nama waldaa kooftu sin jedhu baas hin dabbara. Anumtuu umurii koo kanatti waa kan argeera waan sin warra baay'ee jiraatee miti. Namni gurguddaa jira jedhee as keessa jechuudha. Na mudatan achi wal qooddii fiduudha. Wal qooddii fiduu achi caaffata qulqullaa'aa dalgatti akka hiikkanu batalee fedhii mataa isaaniif geeddaratu isa jedhamee barreeffame caaffata qulqullaa'aa gara fedhii mataa keenyaaf akka jijjiirrannu fedhii keenyaaf akka oolchannu macaafni qulqulluu yeroo dubbatamu akka macaaficha haasa'amu sanatti hin ta'in fakkeenyaaf wanta keessaa sinti ekspiriyansii koo keessaa tokko jechuudha. Caaffata qulqullaa'aa fedhii ofii keenyaaf jijjiirrachuu jechuun akkamii Indoma kon dubbata. Kan biraa dubbata. Maaliif fakkeenyaaf amma tokko amma dhaqee dhuguu barbaadan jiru amma. Baay'ee rakkisaanii bargatu. Innaa maal jedhu yoo hin tajjila lubbi dastaan isa dhaalii laalbasaa. Hin jedhu? Miti? Hiyyeessummaa isaa akka jaarraa adagatuu fi maal kennaafi jedha. Daadhii wayinii kennaafi jedha. Kanaafuu haala koo kana kan dagadhu maal rakkina qabee waan dhuge. Sinii galeeti caaffata qulqullaa'aa fedhii foonii keenyaaf akka oolchanu nu godha. Macaafa qulqulluu waan taqasnee fi akka sirrii taanetti of lakkoofna yeroo baay'ee. Garuu dhugaa dubbii waaqayyoo garuu isa keessaa ba'edha. Tiksii sanatu yaada keenya wajjin walii galee. Naa yeroo baay'ee wantoota kana ilaaltu jedhee yaadanna. Phaawulos gaa maal jedhaa? Amma kana seexanni hattummaa isaa kan itti fayyadu xinnoo jireenya keessa isaatiif jedhee jireenya keessan wajjin wanta wal qabatu waan tokko ilaaltaniitu jedhee yaadanna. Phaawulos akkas jedha. Egaa jedhu boqonnaa lakkoofsa 12 nuyi namoota foon uffatan wajjin wallaansoo wal qabna. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra amantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kanaa seerratan macca fuurotaa humna warra amantii waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo wal qabna. Amma Phaawulos maal dubbachaa jira? Obboloota koo wallaansoon keenyi
nama sachi dhaqee amma magaalaa Efesoon keessaa wanta baay'eetu rakkina baay'eetu waaqolii tolfamaa baay'eetu jira. Warra waaqolii tolfamaa waaqessan kana gidduu toltee rakkinni keenyi humna hafuuraa wajjinidha. Foon qabeeyyii wajjin miti wallaansoon wal qabnu lolli lolli amantii keenya lolli amma wallaansootti galle kuni erga gaafa Kiristoositti taataniiti kaase amma lubbuun keessan badduu gara gooftaatti dhaqutti lola hafuuraa keessa jirtu. Takka qofaa miti lola hafuuraa keessa jirtu. Namni baay'ee maal jedha lola hafuuraa natti baname. Lola hafuuraa keessa jirtu. Yeroo hundaa akkoo jirta. Yeroo akka lola hafuuraa keessa jiru nutti dhagahamne jechuun wiin goonee irra jechuudha. Baay'ee yeroo challenge goon bakka lolli hafuuraa yeroo hundaa ati lola hafuuraa isaa abjuutti dhufee sarkisuu qofaa yaaddanatti fakkaata. Karaa irratti ko mucaa tokko agartee yaada kee keessatti hafe gaafa deemtu akka yaaddu kan si godhu kosuma. Sirrii amma lola hafuuraa kan yaannu seexanni tokko dhufee halkan yeroo nu sodaachisu. Harar keessa moo wanta akkasii baay'ee dha. Na hudhee na qabatee akkasina godhee baay'eedha na hudhee itoo si nudhiin itoo sitti hin bu'in sirriitti jettee itoo jiraattu seexanni bakka jireenya keenya goggooduu danda'a. Lolli keenyi kan ijaan argamu kan fooniin ittiin gallu miti. Lolli keenyi lola hafuuraati isayyuu immoo warra aboo qaban warra gooftummaa qaban warra macca seerrannaa dukkanaa kana gaggeessanii fi hafuurota hamootadha jedha. Hafuurota hamootadha jedha. Sheekara kanaa qabatanii barbaadata. Obboleota koo lolli hafuuraa waan qabnu lola hafuuraa zasiin taaneen jira. Maal jedha isinitti fakkaate? Warra aboo qaban, gooftummaa qaban, bantii waaqaa kana keessatti warra seerratan, macca hafuurota hama. Maal jechuu akka ta'e akkasiniif galuu fi fakkeenyaaf namoota amma የኢትዮጵያ መንግስት ነው አይገብራችሁም እያስባል ማላም mootummaan keenyi fakkeenyaaf Dr. Abiy jira miti achi booddee isa jira immoo amma hararaa fudhanu kantiibaa keenya intanaan jira ordeen jira miti ordeen jalatti immoo namoonni jiru miti gaggeessitoonni jiru miti tokko achi booddee normaal immoo namoonni immoo sarviisii kennan miilitaroonni jiru miti akkas jechuudha amma warra aboo gooftummaa ምናምን yeroo jedhamu warra akkasii amma fakkeenyaaf lafaa ka'e Dr. Abiy hakufu ምናምን toon jedhe እንታ echuuni asii kaasee amma achitti dubbachuu danda'a amma maal barreessa kuufi buqqee jechuuni baay'ee bartee keenya dhugaa dubbachuu kuni hamaadha jechaa jiran garuu akkasii galuun barbaada maal akka jechaa jiru akka jechuuni anammas dhaabadheeni Abiy habu Abiy hakufu Abiy akkasaa ta'u yeroo jedhe jechuudha Abiyyuu dhiise ordeen hakufu maal gochuu danda'a oomayyuu garuu ordeen akka inni bu'uuf maal gochuu danda'a namoota isaaf bu'uuman hundumaa akka ordeeniif nabbu'uman inni gochuu danda'a. Seexanni biyya kana irratti kan inni ordeen qabatee jiraatu ordeen yeroo jedhu isa jechuudha. Innaa seexanni lafa kana kan inni qabatee jiraatu namoota mootummaa sana keessa jiranidha. Anamma inni amma mircaa dhabdi akka inni kufuu barbaade nama namoonni akkasaan filannee gochuu danda'a. Akkasii veruu filanna naasaa jirudha. Akka inni ammaani namoonni isaan filannee jechuudha. Ani safaan ta'uu waan tokko dubbatiin hin kufee moo kufee jechuudha. Hin kufee jechuudha. Phaawulos waan inni haasa'u lolli keenyi lola hafuuraadha. Lolli keenyi lola hafuuraa ta'uu malee lola hafuuraa sana garuu kan mo'annu jedha. Phaawulos gadi bu'ee anaaf naa kadhadhaa jedhamti. Dubbii Waaqayyoo kan dubbatuuf naa kadhadhaa jedha. Dhugaa wangeelaa yeroo dubbadhu mootummaa seexanaa keessaa namoonni yeroo bahaa deemanii mootummaan seexanaa dadhabaa deemu. Amma biyya lafaa kana harar kana keessa duratti kiristaanonni akkas baay'eetu ture. Akkas baay'eetu turani. Garuu hojiin wangeelaa yeroo hojjetamaa deemu mootummaa seexanaa keessaa namoonni yeroo bahaa dhufanii mootummaan seexanaa maal ta'a deemu? Dadhabaa deemu. Oddoo seexanni amma fakkeenyaaf bakka ordeen taa'e kana itoo kiristaanni dhufee taa'e. Amma mootummaan seexanaa amma sana challenge ta'a jechuudha. Hojiin wangeelaa immoo amma sana bitaa deema jechuudha. Sini garaa jira waan naasaa jiru. Lolli keenyi yeroo jedhu waan akkasii jedha. Lolli keenyi warra aboo qaban, warra aangoo qaban, warra mootummaa dukkanaa kana bitanii fi
hojjettoota isaanii warra hafuuraamaa warra nama keessaa iyyan jechuudha. Kun yeroo baay'ee warra nama kana keessaa iyyi qofaa. Garuu mootummaa hafuuraa keessatti kan biyya hoogganan jiru. Namichi inni biyya sana hoogganu mootummaan seexanaa duuba isaa jira taana. Kiristoositti miti taana seexana duuba isaa jira. Amma waan hin haalamne eessattuu wanta dubbachuu dandeenyu kiristaanota ta'uun jedhee yaada. Ordeen duuba ordeen gooftaatti miti. Gooftaan nama na. Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuu isaa godhee fudhateera. Kanaafuu duuba isaa aangoon jira jechuudha. Gooftoonni namaan jiru jechuudha. Bakka kun gilsiidha bakka waan amma Rooma mootummaa Neeroo duuba eenyutu ture? Diiyaabiloostu ture. Phaawulosin isa ajjeesisee jechuudha. Kanaafuu lolli hafuuraa keenya kanadha jedheetu isa dhumaa waan dubbadhu akkas godhaa. Yeroo keenya waan deemee fi egaa akka nama sabbata hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessa hidhata. Lola hafuuraa keessatti ni jalqaba dhugaadhaan mudhii maal godhachuudha. Haadholiin jirtu jedhee yaada akka nama sabbata hidhatutti jiru. Qophaa'aa achii maal jedhatuufi qajeelummaas akka madda sibiilaatti maal godhaa? Fadhaa. Amma lolli keenya hin dhufaana. Akka wotaaddarri Roomaa tokko uffatee mootii fuuldura dhaabbatutti ammasini gooftaa fi aangoo isaa humna isaa aangoo qabeessa sanatti jabaadhaa garuu akkas godhaa maal godhaa dhugaa akka maalitti hidhadhaa akka hidhaa sabbataatti maal godhaa hidhadhaa jabaadhaa dhaabadhaa jechuudha madda sibiilaa uffadhaa qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaa wotaaddarri tokko agartanii naa wotaaddarri Roomaas warra asirratti uffatan amma wotaaddarri hundeetu wotaaddarri warra kilaashii qalaa warra asirratti qabatan naannaa wotaaddarri Roomaas irratti sibiila baay'ee as morma isaa jala akkasitti garuu qabata isa uffatee naa gadi jechuun wanti jedhamu qaxxi jedhee tokko akkasii yeroo deemu akkasidhaa fuulduratti ilaalaa yeroo hundaa fuulduratti kanaaf uffadhaas maal uffadhaa akkasitti qajeelummaa uffadhaa. Ameen. Haleluuyaa. Qajeelummaa wanti asirratti abalii asirratti godhadheeni asirratti uffatanii naan wanti suni wanti Roomoon uffatanii yeroo aduun itti ba'u yeroo wanti hin caccalaqqisa baay'ee irraa hin ifa baay'ee irraa jechuudha baay'ee hojjetamuu isaarraa kan keenna wotaaddarri Roomaa tokko gaafa sana uffatu eeboon itti darbatamee laphee isaa keessa hin galu. Na qajeelummaa akkasii uffata obbola tokko jireenya baay'ee mul'ataa ta'e jechuudha. Jireenya baay'ee mul'ataa ta'e mandara keenya keessa yeroo deddeebine yeroo gallu jireenya baay'ee qajeelummaan irraa mul'atu jireenya ifaa ta'e mandara keessa yeroo ilaallu intina immoo jireenyi isaa manaamin jedhama taanaan baay'ee rakkisaa dha. Seexanni si argata. Garuu jireenya intina isaan laalaa pheenxee taanaan akkasaa kiristaana taanaan akkasaa gaarummaa isaa jechuun hojii gaarii keenyaan baay'ee hojii gaarii amantii Kiristoos irratti qabnu irraa kan keessa mul'atu jechuudha. Baay'ee haasa'uuf yeroo hin qabu garuu kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa xiyya isa hamaa sanaa warra boba'aa deemanii dhaamsuu hin dandeessu jedha. Yeroo biyya Roomaa keessatti loltoonni yeroo lolanii xiyya gaafa gadhiisanii xiyya mataa isaa irratti ibidda qabsiisaniitu gadhiisu jechuudha. Kanaafuu ibiddi sun yeroo darbatamu kan isaan deebisanii gaachanni suni gaachana jabaate jechuudha. Amantii akkasitti qabata. Seexanni darbate yeroo fidu sin maaliin difeensa gootu jechuudha. Maaliin deebisna jechuudha. Amantiidhaan jechuudha. Amantii irra keessa isaa jechuudha. Irra keessa isaa gaachanni isaanii gogaa horii bishaaniin cubamee jira. Gaafa dhufee waraanu bobaan sun hin dhaamu. Jiidhaa waan ta'eef jechuudha gogaan sun. Boba'aan haqee xiyyi sun dhufee yeroo waraanu hin dhaama. Amantii keenya akkasitti haa qabannu. Yeroo dhufu ittiin deeffanna jedha. Seexanni hin duutaa yeroo jedhu dhufee ati immoo hin duu jireenyatti hin jiraadhaa jettaani. Akkas jechuudha. Amantiidhaan deebisna jechuudha malee yee nan du'aa wayyoo boo amantiidhaan difeensa boonu. Amma seexanni hin darbata yaada. Xiyyisaa sun yeroo darbatamu akka xiyyasa ibidda balbalii qabu sanaati. Dhufee yeroo akka nu waraanneef garuu amantii qaba. Dubbii sagalee Yesuusiin maal jedheen geeddarii kana jedheen dhagaa kana innoo maal jedhe nan sitti agarsiisa nan geeddara manaan jedheen
namni maaliin qofaan jiraatu jedhe hin deebisee jechuudha. Siifan kenna kana jennaani waaqayyo gooftaa kee qofa sagadina jedhamee barreeffame. Hin deebise amantii akkasitti haa qabamu jedhee fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka biillaatti haa qabamu. Fayyina akka maalitti akka gonfoo sibiilaatti. Akka keeppii koofiyyaa kan wattaaddaroota asirratti uffatamutti jechuudha. Akkasitti fayyina haa uffannu. Wattaaddarri baay'ee beekamaa yoo ta'e iddoo kana rukutamee naani seexanni inni jalqabaa waan nu goonu fayyuu keessan akkasiin mamtan sun dhugaa kana baay'ee miidhaganii jechuun akka mamtan bakka dhugumaan fayyeera dhugumaan akkasidha dhuguma waaqayyo na jaallata dhugumaan kiristoosittidha akka jennu bakka nu argate sagalee waaqayyo akka biillaatti qabu. Obboloota koo waan inni isa dhumaa isinitti himnu Kitaaba Saamu'eel keessaa mootiin tokko uummata Israa'el dhufee maal jedhee kakuu walii galaa jedhu. Kakuun kun garuu gaafa sinfaan walii galuu namoota warra kan kee ija mirgaa isaanii keessaa baasteetu naaf kennitaa jedheen. Ni galee ija isa mirgaa kana baastee naaf kennitaa jedheen. Maal jechuu akkana ta'e isinii galeera loltuun kamiyyuu yeroo lolu harka isaa mirgaa kanaan maal qabatee lola billaa qabatee harka isaa bitaa kanaan gaachana qabatee gaafa akkasitti qabatee dhaabbatu iji isaa kun maal hin argu jechuudha isa kanaan laala isa kana baasee inni kun keessaa beeynaan akkasitti gaachanni qabatee hin laalu geeddareen isa karaa fayyaan laala jedheenaan harki isaanii kun immoo gaachana qabachuu lolaan kamiyyuu bitaa yoo ta'e malee gaachana mirgatti hin qabatamu. Gaachanni bitaatti qabatama billaa mirgatti qabatu. Geeddareen inni lolatti isaan mo'atu jechuudha. Seexanni akkasii godhama. Siiriisii nu godhama. Amma samman haasee kana yoo gadi fagootti baay'ee haasa'u baadheeyyuu garuu xinnoos ni galeera. Magaalaa Efesoon jechuun magaalaa Efesoon Harar bakka akkasii. Magaalaan Harar baay'ee akkasii. Stiin abbanyaa gara.